Namoonni hedduun yeroo rafan garaan rafuu jaallatu. Garaan gad galagalanii. Haa ta'u malee akkaataa itti rafnu keessaa kan qaama keenyaaf gaarii hin taane garaan rafuudha. Kunis sababa mataasaa qaba. Yeroo garaan ciisnu lafeen dugda keenyaa maashaalee isa utuban irraa yeroo itti gargaarsa hin argannedha. Akkasumas qaamni keenya maashaalee lafee dugdaa kana utuban gad gottota waan ta'eef yeroo dheeraa booda miidhaarra geessisa. Kanaaf egaa namoonni yeroo hedduu garaan rafan carraa dhukkubbii dugdaa godhachuun isaanii ol ka'aadha. Guyyaa guyyaa yeroo deeman dhukkubbiin dugda isaanitti dhaga'ama. Akkasumas yeroo hundaa yeroo garaan rafnu morma keenya gam tokkotti naannessuu qabna dirqama. Sababni isaas fuulaan gadi jennee rafnu waan ta'eef yeroo kana immoo yeroo dheeraa namoonni akkasiin rafan morma isaanii kanarratti dhukkubbiin isaanitti dhaga'ama. Akkasumas yeroo dheeraa garaan rafuun fuula keenyaan waan ciisnuuf gogaan fuula keenyaa booda akka dafee shuntuuru taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba. Dafee akka shuntuuree akka dulloomu taasisuu keessatti. Keessumaa yeroo namni umriin dabalaa deemu fleksibiliitiin qaama keenyaa waan irrataa deemuuf namoonni umriin isaanii deeme osoo garaan hin rafan ta'e osoo gad jedhanii garaan hin ciisan ta'e gorfama. Moor isaan biratti dhukkubbiin dugdaas hin baay'ataa kun immoo itti cimsaa deema jechuudha. Namoota yeroo rafan kurruufan biratti garaan rafuun xiqqoo kurruu furrisuuf gargaaruu danda'a. Kanaan ala garuu garaan rafuun faayidaa hin qabu miidhaa malee. Akkaataa itti rafnu keessaa kan qaama keenyaaf gaarii ta'e dugdaan rafuudha. Dugdaan ciisnee qaama keenya ol galagallee rafuudha. Yoo haala kanaan rafuun nuuf mijatu ta'e cinaachaan rafuu wayya malee garaan gad garagalanii rafuun miidhaa qaba. Dugdaan rafuun bakka itti hin gorfamne keessaa tokko dubartoota ulfaa ulfi erga ji'a 6 guutee booda. Kanaan ala dugdaan rafuun faayidaa qaba malee miidhaa tokko hin qabu qaama keenya irratti. Galatoomaa turtii gaarii.